waan haaraa seenaa biyya kanaa keessatti dhufe keessaa tokko ilaalama yookiin falaasama haaraa isin maddisiiftanii itti barreessitanii biyyattiin hoogganaa jirtan falaasama yookiin ilaalama ida'amuu kana. Ilaalamni ida'amuu isin maddisiiftan kun akka paartiitti akka mootummaatti fedhii fi faayidaa uummataa hangam kabachiisee jira? Ida'amuun maddisaa aadaa keenya sirna gadaadha. Caaseffamuu irratti sirna gadaa ka'umsa godhee kaa'a. Jaarsummaa irratti sirna gadaa ka'umsa godhee kaa'a. Daboo irratti sirna gadaa ka'umsa godhee kaa'a. Ka'umsi isaa aadaa eenyummaa keenya. Kanarraa kaa'a ergifannaa miti dubbichi. Inni lammaffaa sabboonummaa Oromoo karaa adeemaa ture, karaa badii sanarraa kan jijjiiredha. Sabboonummaan Oromoo kan ijaaramaa ture boo'uu, boosisuu, ganuu, of xiqqeessuu, fiixeetti moggaatti of baasuu ture. Maal jechuudha kun? Goota Oromoo hunda hin ganta. Hanqina qabaatee hanqina isaan guuttuu hin ganta kan koomiteetta. Kun sirrii miti. Ilaalcha sirrii irraa maddu. Sabboonummaa gara fuulduraa dhaloota egereetiif waa hojjechuudha madurraa maddu. Lammaffaan qabsaa'aa Oromoo jedhamuuf namoonni baay'ee boo'anii boosisuudhaan Oromoon miidhamee, Oromoon akkas ta'ee, Oromoon du'ee kana qabsoon Oromoo. Dhugaa Oromoon miidhameera, dararameera. Garuu ani boosistuu miti. Ani hojiin koo Oromoo saamame, Oromoo hacuucame sana sabrii godhadhu, ijaarame jedhee gara injifannootti geessudha hojiin koo malee boo'anii boosisuu miti. Boosistuun qaxaramee kan hojjetamu jira ganda gandatti. Hojiin hoggana siyaasa hogganu garuu hojiinsaa boo'iki sana keessa, hallayyaa sana keessa, gadadoo sana keessa, dubattafummaa sana keessa, doofummaa sana keessa baasee gara fuulduraa geessuudha. Siyaasa jenneetu boo'uuf boosisuu amaleeffannaa gadhee godhannee qabanne. Kanaan si midaala. Achi baatee yaa saba koo duute jechuu baannaan sabboonummaan qabu. Sabboonummaa boo'uu irratti hundaa'ee hin barbaannu. Sabboonummaa amma keenyaa baree gara amma keenyaatti nu geessu barbaannu. Ida'amuun kana fide. Ida'amuun maal fide? Duuba ilaaluun barumsaa fide. Gaafan duubatti ilaalu boo'uuf boosisuuf hin ilaalu. Hanqina koo kaleessaa barachuuf duubana ilaala garuu kallattiidhaan adeemsi koo gara fuulduraa ta'a. Kun jijjiirama guddaadha. Sabboonummaan Oromoo biyya bor ijaaruuf gumaacha Afrikaaf gumaachuu danda'u, gumaacha addunyaaf gumaachuu danda'utti ijaaramuu qaba jechuu fi Oromoon miidhameettee waa'ee miidhama kaleessaa duwwaa bu'aa jiraachuun garaagara. Gaafa bu'aa jiraattu amaluma sooshaal saayinsiitiin oolmaan kee, yaadni kee, dubbiin kee, mariin kee waa'ee boo'ichaa taanaan boo'icha keessaa ba'uu hin dandeessu. Osoo boo'ichi jiru, osoo beelli jiru, osoo rakkoon jiru, osoo dukkanni jiru isarra dhaabbattee ifa ilaaluu dandeessa jennaan. Isarra dhaabbattee jijjiirama ilaaluu dandeessa jennaan. Isarra dhaabbattee injifannoo haaraa galmeessuu hin danda'a jettee jennaan ba'uu dandeessa. Sitti tolee achi keessatti boo'aa boosisaa jiraannaan garuu itti jiraatta malee keessaa hin baatu. Kana injifannoo keenya kan fageessu tokko jechuudha. Ida'amuun kana jijjiiree jira. Oromoon amma isaa, amma humna isaa, amma qabeenya isaa, Oromiyaas, Itoophiyaas, Afrikaa keessattis gumaacha addaa taphachuu danda'a ilaalcha jedhu fudhatee dhufee jechuudha. Kana duwwaa garuu miti. Riifoormii siyaasaa. Guddaa taanee osoo jirru, lakkoofsi keenya guddaa ta'e osoo jiru, akka kaleessaa hacuucuu, akka kaleessaa garee lama sadii qabatanii isa kaan dhiisuu osoo hin taane hunda hammannee Sumaaleenis, Affaaris, Beenishaangulis abbaan biyyummaa isaanii mirkanaa'e walqixxummaadhaan biyya hoogganuu akka danda'an gochuu dandeenya. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti mul'atee hin beeku. Seenaa Itoophiyaa keessatti ittaanaa muummicha ministeeraa Sumaalee keessaa argachuun, ministeera maallaqaa Sumaalee keessaa argachuun gonkumaa seenaa Itoophiyaa keessatti hin jiru. Ministeera hoomaa waraanaa Affaarraa argachuun hin jiru. Kana kan fide ida'amuudha. Maaliif? Hundi gahee qaba. Amma humna isaa gumaachuu danda'a. Sana keessatti biyyi ijaaramuu kan danda'u amantaa jedhu waan qabnuuf amala siyaasaa biyya kanaa jijjiirree jirra. Hammattummaan sabdaneessinee qabsaa'uu danda'u, walii hojjechuu danda'u babal'achaa dhufeera. Kun immoo
bu'aama ida'amuuti jechuu hin danda'ama. Gama dinagdee yoo fudhatte sila gaaffii dinagdee sii kaasee hin ture. Inni kanaaf waan tokko duwwaan sii kaasa. Finnaa meeqa ijaarre baroottan darban keessatti? Jallisii meeqa ijaarre? Jallisii finnaan naannoo Oromiyaa keessatti bishaan qabatee jiru. Naannoo Oromiyaa waggaa meeqaaf obaasuu danda'a? Amma kaleessa Booran maaliin beekama? Harri Boorana maalirra jira? Kaleessa Baaleen maaliin beekama? Irra deddeebi'ee Baaleen biyyaa jedheen jira. Baaleen biyyaa. Baaleen seenaa guddaa qaba. Baaleen qabeenya guddaa qaba. Baaleen uummata tasgabbaa'ee eenyummaa isaa baree eenyummaa isaa tikfatee jiraate qaba. Baaleen guddina biyya kanaaf, badhaadhina biyya kanaaf, jijjiirama biyya kanaaf galtee bu'aa inni buusuu danda'u baay'ee guddaadha. Mootummoonni baay'ee kan arguu hin dandeenye. Seenaa isaa, qabeenya isaa, dandeettii isaa ukkaamsuu yaalan amma maalirra jira? Gama dinagdeetiin riifoormii guddaa hojjennee akka biyyaattis bu'aa fidaa jirra, akka naannottis bu'aa fidaa jirra jechuudha. Gama siyaasaa duwwaa miti. Riifoormiin hawaasummaa kan siyaasaaf kan dinagdee dhiisu. Gama hawaasummaatiin osoo OBN sirriitti odeeffannoo sassaabateetti hojjechuu danda'e wanti ta'aa jiru baay'ee guddaadha. Taaddasaa Birruu maal jedhu? Barachuu qabnaa jedhu. Waggaa 50 waggaa 60maaf akkuma silasii kaasee waa'een barumsaa kun amma ta'e hojjetamaa dhufeera. Garuu jijjiirama asitti oolmaa daa'immanii ifa boruu jenne mana barumsaa meeqaaf meeqa naannoo keenyatti kan ijaarame. Ijoolleen xixiqqoo kaleessa manatti oolaa turan, kaleessa saawwan tiksaa turan amma eessa jiru? Mana barumsaa banuu keenya duwwaa miti. Yeroo jalqabaatiif ijoolleen sabii xixiqqoo kun maal barachaa jiru? Yeroo jalqabaatiif safuu barachaa jiru. Safuun aadaa keenya kaarikilamii naannoo keenya keessatti afaan keenyaan haa barannu malee safuu barachaa hin turre. Safuun barannu jechuun afaan keetiin barachuun sun guutuu eenyummaa keenya ibsuu jechuudha. Safuun eenyummaa kee waan ta'eef. Har'a ijoolleen keenya safuu barachaa jiru. Har'a ijoolleen keenya yeroo jalqabaatiif sirna gadaa barachaa jiru. Oolmaa daa'immanii kaasee amma kutaa 8tti sirna gadaa baratu, safuu baratu. Ijoolleen xixiqqoo kun dhawweessummaa baratu. Dhawweessummaa jechuun interprenar, hojii uummachuu, waan haaraa kalaquu danda'u. Dhawweessummaa ijoollummaadhaan nama barsiistee qopheessuu jechuun boriftaan dinagdee addunyaa keessatti dorgomee waa buufachuu danda'a jechuudha. Eenyummaa isaa beekaa, afaan isaatiin barataa, safuu barataa, sirna gadaa barataa, dhawweessummaa barataa. Kanaan guddatee nama akkamii ta'uu akka danda'u boriftaan yaadi. Kan kaleessa ijoolleen keenya barachuu qabu jedhame sana mana barumsaa babal'isuu duwwaa osoo hin taane kaarikulamii madda eenyummaa keenya irra maddu babal'isuunis ta'aa jira jechuudha. Kuni oolmaa daa'immaniiti. Ifa boruu wanti naannoo keenya keessatti ta'aa jiru dhaloota egereetiif bu'aa inni buusu baay'ee guddaadha. Ifa boruu maal baratu? Fakkeenyaaf afaanoo fudhattee Arbeeffaa baratu, Faransaay baratu, Chaayinaa baratu. Ingiliffaa duwwaa miti kan baratan. Afaan baay'ee beeku. Addunyaa deddeemanii dorgomuu akka danda'aniif. Kaarikilamii ifa boruu ilaaltee ijoolleen akkuma IPSSR akka Political Science Departmentii sanatti waa'ee ji'oopolitiksii baratu. Waa'ee ji'oopolitiksii addunyaa haayiskuulii keessatti baratu. Gaanfa Afrikaa maal fakkaata? Afrikaa maal fakkaatti? Akkaataa kamiin ijaaramte? Akkaataa kamiin diigamte? Haayiroon ishee maal fakkaata? Warri lixaa maaltu gochaa jiru? Warri bahaa'oo haayiroo akkamiitu biyya kana guddisuu danda'a kan jedhu haayiskuulii keessatti barachaa jiru. Bara keenya haayiskuulii keessa wanta akkasii dhaga'uu hin dandeessu. Namni kiiloo 6 galee IPSSR galee political saayinsii irratti waan argatu waan hundee waan beeziksii ta'e haayiskuulii keessa argatu. Afaan duwwaa miti ji'oopolitiksii baratu. Ilaali egaa eenyummaa sin jedheera. Safuu gadaan jira. Dhawweessummaan jira. Isaa hin dhaabbatu haala addunyaa afaan addunyaa baratu. Ijoolleen kun boriftaan naannoo kana biyya kana eessaan gahuu danda'u kan jedhu anatti akkasitti mul'ata. Investimentii har'aatu bor mul'ata waan ta'eef. Ijoolleen ifa boruu baratti guutummaatti dabartiin. Investimentii guddaadha. Investimentii boriif goonuudha. Akkuma aspaaltii hojjettee
Aspaaltii akka mul'atu sanattu ijoollee har'a invest gootee barumtuusaa akka aspaaltii eebbisuu hin dandeessu. Waggaa 15, 20, 30 fudhachuu danda'a. Waggaa 15, 20 booddee garuu ijoolleen amma barachaa jirtu kun investmentiin kun gaaffii tokko malee uummata kanaaf deebii gurguddaa deebisaa deemuun isaa nafu. Inni hawaasummaa alatti riifoormiin bifa addaatiin mul'atu waa'ee haja alaati. Haja alaa irratti kanaan dura dhaabbiin ijjannoon adeemsi Itoophiyaa akka ammaa kanaa miti. Fakkeenyaaf galaana diimaa fudhatte waa'ee galaana diimaa ifatti mootummaa dubbatatee anis mirgan qabaa waa'ee kana hirmaannaa godhachuun qabaa gahee koo taphachuun qabaa irraa buufachuun qabaa. Diplomaasiin akkasii kun diplomaasii haaraati. Haja alaa waliin wal qabatee Itoophiyaan akka kanaan duraa sodaattee dhoksitee osoo hin taane fedhii ishee faayidaa ishee fuulduratti baastee addunyaatti kan ibsachuu dandeesse bara kana. Isaanis immoo bu'aan argamaa jiru waan salphaan. At least waliigaluu, wal hubachuu, fedhiin Itoophiyaa kun fedhii dhugaatii dhaggeeffatamuu qabdi, deebii argachuu qabdi. Ilaalchi jedhu baay'ee babal'achaa dhufee jira. Kun injifannoo guddaa ta'ee fudhatamuu danda'a. Akka waliigalaa ida'amuun sabboonummaa keenya jijjiiree jira. Boo'icha keessaa nu baasee jira. Injifannoo arganneen fayyadamnee biyya akka jijjiirruuf bu'uuraan hundee ta'e humna ta'e sanyii filatamaa ta'e gargaaraa jira. Riifoormii siyaasaa, riifoormii dinagdee, riifoormii hawaasummaa keessatti bu'aa gurguddaa fidee jira. Haala haja alaas bifa addaatiin akka hoogganuu dandeenyu, bifa addaatiin akka ilaalamuu danda'uuf gargaaraa jira. Akka waliigalaa ida'amuun afaan 10 olitti hiikamee jira. Biyyoonni garaagaraa afaan Arabaatiin, afaan Raashiyaatiin, afaan Chaayinaatiin, afaan Paakistaaniitiin, afaan garaagaraatiin hiikkatanii yaadni kun nuuf barbaachisaa jechaa jiru. Namni yaada ida'amuu qeequusaa, yaada ida'amuu gaaffiitti kaasusaa duratti taayaa gaafa qoratu qabiyyeensaa keessatti beekumsa baay'ee, seenaa baay'ee, aadaa baay'ee, eenyummaa baay'ee akka of keessaa qabu hiikaa guddaas akka ta'e hubachaa akka adeemu nan beeka. Gama keenyaan garuu yaadamni ida'amu practically qabatamaatti rakkoo hiikaa qabatamaatti jijjiirama fidaa akka jiru ilaalaa jira. Uummanni keenyas immoo kan hubachaa akka jiru amantaa guddaan qaba.